Akka seenaan himutti ibiddi kan uumame daggala gogaa bubbee hamaan yoo waliin rukutuudha. Kana malees dhalli namaa dhagaa walitti erguun abidda baase jedhama. Kana kan dhugoomsu hundee muka baaqelaa irraa muka baaqelaa biroo dhaabanii yoo irban abiddi ba'uusaati. Ijoolleen illee ichimanii kan qayya buusan haala kanaani. Qayyi kun abidda qabsiisa. Abiddi yoo itti qabate wanti akka mukaa, qoboota, citaa fi kan kana fakkaatan hundi ni boba'u. Abiddi boba'uu dura ni aara. Yoo qilleensa argate ni boba'a yookiin ni labooba. Kana booda kan boba'u muka yookiin qoboota taanan barbadaata. Laboobni abiddaa ifa kennuun tajaajila. Halkan dukkana keessa baadiyaatti ifa kan kennu labooba abiddaa yookiin kurraaziiti. Bakka sarara elektiriikii jirutti immoo ifa kan kennu balbii elektiriikiiti. Barbadaan yookiin mukukkollee ho'a kenna. Ho'i kunis qorra namarraa baasa. Kana alattis nyaata bilcheessuuf ni oola. Nyaanni baay'een dheedhii waan hin nyaatamneef abiddi nyaata bilcheessuun tajaajila guddaa kenna. Warri sibiila tumanis sibiila kan laaffisan abiddaani. Sibiilli barbadaa keessa godhamee yoo qilleensitti buufame ho'a guddaa argata. Humna ho'a kanaatiin erga laafee booda sibiilli tumamuuf salphaa ta'a. Kanaafuu humni abiddaa sibiila baqsuu kan danda'udha jechuudha. Abiddi faayidaa qofa osoo hin taane miidhaa guddaas qaba. Haala to'atamuun yoo dhimma itti hin baamne laboobni abiddaa yeroo bubbeen jiru waan gogaatti qabatee waan adda addaa ni guba. Nama gubee lubbuu dabarsuu danda'a. Mana qabeenya keessa jiru wajjin ni barbadeessa. Marga, midhaanii fi bosonas ni guba. Bosona yoo barbadaa'e rakkoo nama mudatuun alatti bineensi bosonaallee ni gubata. Humna argatee abidda jalaa kan ba'ellee iddoo jireenyaa waan dhabuuf baqatee biyyaa ba'uuf dirqama. Gara kaaniin immoo bosonni yoo barbadaa'u deebisanii muka dhaabanii bakka buusuuf yeroo dheeraa fudhata. Bosonni barbadoofnan qilleensi ni jijjiirama. Hongeen hammaatee horii fi nama fixa. Kanaafuu of eeggannoo cimaan yoo dhimma ittiin ba'ame malee balaan abiddi geessisuu akka salphaatti kan ilaalamu miti. Bu'aan abiddaatis akkanuma yaraa waan hin taaneef of eeggannoon dhimma itti ba'uun haala filannoo biraa hin jiru. Yoo haala humnaa ol ta'een abiddi qabate bishaan baay'isanii itti naquun yookaan biyyoo itti uwwisuun qilleensa dhabsiisanii dhaamsuun ni danda'ama.